Kinini kana fudhatina please. Suuraa isaa screenshot godhadhaa kino. Screenshot godhadhaati yeroo isaan kinini weesini kennanii irraa bakka kinini tokko erga ilaaltanii nama erga gaafattanii booda oo nyaattan malee akkasumaan hin nyaatina. Isin fayyadaa vitaaminii qabaa humna siif ta'a jetteetidha kan ishiin kenniteef jechuudha. Garuu immoo kininichi waan biraadha. Kanaafuu yeroo hedduu ijoolleen keenya yeroo gara biyyaa galuudhaaf ka'anii akkasuma immoo yeroo itti madaamii hojii walitti haaranii yookiin immoo miindaa isaanii irra turchanii yeroo jechuudhaatti yookiin shintibeetii seentee achi keessatti haftee yookiin immoo ba'aara dhattee daakuu akka sanatti keessatti haftee jedhamaa jira jechuudha. Mee samuuna darbe kana micayyoo waan ta'e jechuudha mishkuraallaa jettee yeroo madaamiin galateeffattu ba'aara keessatti dhattee duutee jedhanii yeroo galateeffatanii argine jirra jechuudha. Obboloota koo hedduun ijoollota keenya immoo kaan immoo shintibeetii keessatti kan isaan kufanii du'anii achumaan hafanii kaan immoo balbala jalatti kufanii jennee dhageenya jechuudha. Ashamaa harka fuunee hordoftoota koo nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaadha rabbi haa galatu. Isinis lafa jirtanitti nagaa ta'a isiniin jechuutti nan barbaada. Har'a odeeffannoo isiniif fidee dhufee jira. Kanaaf iyyuu keessumaa jechuudha ijoollonni warri akka koo shamarran mana madaamii keessa hojjettanii wanta kanarraa of eeggannoo akka taasiftanii fi isinii qabadhee dhufee kanaaf viidiyoo koo hanga dhumaatti dhaggeeffachuudhaan laayik sheer gochuullee hiddagatinaa hiriyoota keessanii isiniin jedha. Wanta ofii keenya irraa baranne tokko wanta ofii keenya nu gargaara jennee yaanne tokko waan nu bira ga'e tokko obboleeyyan keenya warra hin argine warra hin qaqqabne birallee qaqqabsiisuun baay'ee bareeda isiniin jedha. Obboloota koo numati waliif jira waan ta'eef yoo nuti waliif waan tokko waliif hin qoonne namni nuuf qoodu hin jiru isiniin jedha. Keessumatti iyyuu ijoollota mana madaamii keessa jiranii fi firri isaanii muraasa jechuudha. Yoo kan isaan irraa gargaaramu kan isaan irraa nyaatu yoo ta'e malee namni kamiyyuu isaan hubachuutii hin danda'u isiniin jedha obboloota koo. Egaa gara yaada qabadhee dhufetti yeroon darbu jechuudha. Kinini kana akkuma harigaa jirtanii barreeffamni isaallee seeran jechuudha. Screenshot godhetanii kinini kana maxxanseen jira jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni akka carraa jechuudha viidiyoo kana argaa jirtanii suura isaallee jechuudha bilbila keessanii asirraa kaafattanii oli kaawwachuutii dandeessu. Maaltu ta'ee yoo jettanii madaamii beektu jechuudha mana tokko keessa obboloota lama faa ta'an sadifaa afur kana ta'anii kan hojjetan hin jiru jechuudha. Obboloota yeroo isin hin jedhu immoo shamarran mana tokko keessatti bakka hojiin baay'atu maatii hedduu biratti baay'atanii yeroo galan hin argina jechuudha. Kanaaf iyyuu madaamiin tokkittiin sarratanyaa lama qabdi jechuudha. Lama yeroo isin hin jedhu takkittiin haaraadha takkittiin immoo kan duraati jechuudha. Kanaaf iyyuu madaamiin kun maal gooti ijoollota kanaaf kinini kana illaattee fi gaafa laattuu fi ishiin duraa bakkumatti kan ishiin boqottee ishiin lammataa garuu mana yaalaa qaqqabattee mana yaalatti kininiin kun keessa ishiitti dhiqamee ba'ee jira jechuudha. Obboloota koo gaafa nuti biyyarra baanu hojjannee jijjiiramne gara maatii keenyatti deebina jennee kaayyoo karoora qabna jechuudha. Haa ta'uyyuu malee haati hormaa hammamiyyuu gaarillee haa taatu maalillee haa taatu gara jabeettidha jechuudha. Yeroo tokko tokko haati ofii yoo hanga kam itti balleessitee tartillee amma kana garaa sitti hin jabaattu jechuudha. Nutillee amma haadha keenyaaf garaa laafnu isaaniif garaallee hin laafnu lifillee haadha keenya fakkeenya fi arrabsuu hin dandeenyu amma barbaade yoo ishiin nu reebdeeyyuu jechuudha. Isaan kana garuu akkasumatti isaanillee akkuma kana garaa nutti jabaatu isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu jechuudha keessumaa jechuudha shamarran baay'ee of eeggachuun isin barbaachisaa isiniin jedha. Maaliif yoo jettanii callisnee yeroo nu dhukkubee isaan hin beektu jechuudha. Fayyaa hin qabanii kan isaan nyaatanii bulan kan isaan nyaatanii hoolanii guyyaa kanatti yeroo meeqa irra deddeebi'anii kan isaan fudhatanii qoricha daawwadha jechuudha. Isa malee rafuutii hin danda'anii isa malee nyaachuutii hin danda'anii. Kanaaf iyyuu jechuudha isaanii qorichoota hedduu mana keessa waan qabanii fi qoricha sunillee mana keessatti akka arrabsuutii danda'a isiniin jedha obboloota koo. Kanaaf iyyuu of eeggannoo godhaa. Obboloonni keenya tokko tokko gaafa namoonni waan akkasii hin godhina waan akkasii hin nyaatina waan akkasirraa of eeggadhaa gaafa jiranii isaaniyyuu maal ta'anii kiloo nima nyaatu maal ta'u waan akkasii jedhu jechuudha. Amma otoo jechuudha fakkeenya fi dhukkubsatte isaan amma qoricha malee hin jiraatan isaa fayyaadha jechuuti hin dandeenyu jechuudha.
otoo kan dhukkubsattu ta'eeti namni mana yaalatti si geessu hin jiru jechuudha siin. Kanaaf obboloota koo of eeggannoo taasisa. Amma wanti ta'e dhufee tonurra ga'ee amma wanti ta'e dhufee nu ajjeesutti dirqama akkas nama gochuu hin danda'u sooba waan akkasii jennachuudha yeroo baay'ee jechuudha. Isaan hooma ajjeesee isaan yoom dhukkubsee waan akkasii jenna. Mee manuma hundi keenya manuma jaraa keessa jiraanne waan ta'eef mee namni kiniin liqibsine jira nama isaanii keessa jechuudha. Akka carraa ta'ee ijoollee xixiqqoo yoo ta'e hin beeku jechuudha. Ijoollee xixiqqoo hin qabnu waan ta'eef isa kana hin beeku jechuudha. Kanaaf namni isaanii hundumtiyyuu qoricha kan isaan nyaatanii jiraatan waan ta'eef nuti immoo jechuudha gola isaanii keessatti otoo hanguma barbaadne dhukkubsanneeyyuu nama nuuf rifatu hin qabnu jechuudha. Keessumaa gaafoo waan xixiqqoo nutti dhaga'amu mana yaalaa nu geessa yoo jenneen jarri ittooyyuu jechuudha mana tokkotti hojii baay'isuu jechuudha ijoollee keenyatti. Kanaafiyyuu of eeggannoon baay'ee barbaachisaa isiniin jedha. Yoo dhukkubsattanii garmalee jechuudha hojii hamma dadhabdanii gaafa kuftanii amma ta'e isayyuu nama gaarii yoo ta'anii mana yaalaa isin geessuutii danda'u isiniin jedha. Kanaaf kanarratti of eeggannoon baay'ee nu barbaachisa waan ta'eef kiniinii kanallee jechuudha suura isaa shoot godhadhaatu bilbila keessan keessa ol kaawwadhaa. Gaafa isaanii waan tokko taataniitti isiniif kennanii asirraa laalladhaa. Akkasuma immoo qoricha argitanii callistanii isaa isiniif kennaniidhaa fi fudhatana yoo dirqaman kan isiniif kennan ta'e akka waa fudhataniitti irraa fudhatu gataa isiniin jira obboloota koo. Maaliif qorichi tokko yoo nama ajjeesuudhaa baateyyuu kan yeroo isaa irra darbeefaa akkasuma immoo wanti isaan nuuf kennan suni dhukkuba keenyaaf qoricha yookaas immoo daawwaa isaa ta'uu dhiisuu danda'a jechuudha. Kanaaf keessumaa jechuudha shamarran gola namaa keessa kan jiraannu gadaamessa keenya irratti dhiibbaa tokkollee geggeesse dhalallee kan nama dhorkuu ta'uutii danda'a jechuudha. Biyya lafaa kanarratti immoo namni kamiyyuu jechuudha hanga jiraatu keessatti dhala godhachuu ija isaa arguutii barbaada. Bara jireenya isaa keessatti kan akka isaa fakkaatti isaa lafa kanarra kaa'ee darbuu barbaada waan ta'eef namni dhala hin barbaanne hin jira jedheetoo yaadu jechuudha. Kanaafillee qorichi hin taane qorichi dhibee keenya wali fakkaannillee wantoota akkasii dhukkuba akkasiillee fiduutii danda'a waan ta'eef dhukkuba keenya yeroodhaaf yoo nutti fursiiseyyuu wantoota qoricha yookiis immoo daawwaa manni yaalaa nuun kennine yookiis immoo qoricha dhukkuba keenya sanaanii fi hin taane fudhachuutii hin qabnu. Jabeessatoo ofirraa of eegaa isiniin jira. Abbaa yoo of eege malee gandi nama heeguutii hin danda'u jechuudha. Akkasuma immoo abbaan yoo iyyata gandi namaa birmataa jedha Oromoon gaafa mammaaku. Waaqayyootu nu eega jennee karaarra yoo rafne waaqayyoo nu eegu isiniin jedha obboloota koo. Bakka ofii keenya of eeggannoo taasisnutti ofii keenya ofaa eegnu. Iddoo humna keenyaa ol ta'ee nutti cimetti immoo waaqayyoo nu haa eegu. Kanaaf madaamiin keessanillee jechuudha yeroo tokko jechuudha fakkeenyaaf uqqachuu dandeessu nyaatallee nyaachuu dhiisu si nyaachisuuti dhiisuu danda'a. Amma keessattuu yeroo ho'aa kana keessatti nyaata nama hin nyaachisu jechuudha. Hedduu nyaata nama dhorkachuudha isaa waan baay'ee dabalee jiruu fi kanaaf vitaaminii garagaraati jedhanii yeroo walitti hartanillee wantoota tokko akkasiniif hin kennine dursaatu jechuudha. Qoricha sana jechuudha kaartoon masaa wajjin iskiriinshoot godhaatu googilii irra seenatu jechuudha. Tiraansfer godhaatu afaan biyya keenyatti afaan beektanitti afaan Oromoo afaan kamiyyuu taanan yeroo hamma kanatti teknooloojiin tolee jira waan ta'eef argachuuti dandeessu. Tiraansfer gootanii afaan keessaniin qorichi sun kan maalii akka ta'e dubbistanii irraa hubachuuti dandeessu. Yookiis immoo nama gaafadhaa isiniin jedha obboloota koo. Yaanni nan isiniif qabadhee dhufe isuma kana fakkaata. Dogoggorri yoo jiraate na of galchaa isiniin jechuuti barbaada. Maaliif wanti kun isin fayyada jedheetiin isiniin jira. Ani dura waanuma isaan nutti kennan fudhadha. Bakka laphee keenyallee congaarrallee wantoota tokko nutti gochuuti danda'a. Wanti nuti mataa dhukkubbiidha yookiis immoo garaa dhukkubbiidha waan tokko fudhannu qoricha isaa miti waan ta'eef balaa garagaraa nurraan ga'uu danda'a waan ta'eef of eeggannoo taasisaa isiniin jechuuti nan barbaada isiniin jedha obboloota koo.